Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota kabajamtoota Bahartuuf. Inshaallah har'aan tana viidiyoo addaa qabadheetiin siif dhufee jira. Inshaallah viidiyoon sanis waan lamarra naanna'a. Wanni lamaanis conversation and motivation yookaan motive. Conversation jechuun haasaa jechuu. Akkasuma motivation jechuun si'eessuu yookaan yaada ka'umsaa jechuudha. Inshaallah yaada lamaan kanarra naanna'u viidiyoon kiyya har'aan tana. Akkasuma wanneen dura irra siif eegalu motivation yookaan motive si'eessuu yookaan yaada kakaasuu yaada ka'umsaa saniin dura siif dhiyeessa. Inshaallah hanga dhuma viidiyoo kanaatti na hojii deemuu hin iffatiniin siin jira inshaallah. Wanni dura irraa eegalu motivation yookaan yaada ka'umsaati. Yaadni ka'umsaa kan wanni inni jedhu takkafa wanni lama fitinaa yookaan balaa sirraa deebifti. Wanni lamaanis sadaqaa fi rahima maxxanfachuu. Lammaffaa ija teetiin wanni arguu dandeessu waan si dura jiru qofa garuu sammuu teetiin waan hunda arguu dandeessa. Akkasuma sadaffaa duwwaan lakkoofsa shakkiin qabdi. Sababaanis wanni hundi duwwaa irraa eegalti. Afuraffaa har'a yooniif dhakaa taate boru dahaba ta'uu dandeessa. Akkasuma shanaffaa imaltuu dheertuun hundi wanni irraa eegaltu tarkaanfii takkitii dura ol fuutu. Jahaffaa halkan dukkanaa waan hundinuu wanni boodee jiru guyyaa akkaaniif. Torbaffaa yaada kee jijjiiri akka addunyaa guutuu jijjiirtuuf yookaan akka if jijjiirtuuf. Saddeettaffaa waan har'a gadi dhaabde boru argatta. Waan har'a gadi dhaabde boru argatta. Saglaffaa yooniif har'a guyyaan kee ta'e boru guyyaan kee obboleessa keetiiti yookaanuu kiyya ta'a yookaanuu kasaayiba keetii ta'a. Kurnaffaa saahibni dhugaa akka harkaa fi ijaati. Yooniif harki dhukkubsate ijji ni booche. Yooniif ijji booche harki imimmaan irraa haqa. Kanaafuu yooniif bararuu dandeenye fiigi. Yooniif fiiguu hin dandeenye deemi. Yooniif deemuu hin dandeenye sosocho'i. Waanuma hundaafuu itti of laali akka fuuldura deemtuuf. Kabajamtoota daawwattoota keenya motiveeshina keenyarraa asittiin raawwadha. Akkasuma ammaan gara konferenseeshina keenyaatiin isin dabarsa. Akka obsaan na wajjin dhageeffattan takka obsaan dhageeffattan isin gaafadha. Konferenseeshin jechuun akkuma nama dura dubbadhee jiru haasaa jechuudha. Haasaa jechuun dubbii namni lama waliin haasa'u jechuudha. How are you? How are you? Ati akkam? How are you? Ati akkam? B. I am fine, thanks, and you? I am fine, ani nagaya. Thanks, galatom, and you? Ati ho? A. I am also fine. I am also fine. Anilleen nagaya. Anilleen akkasuma nagaya. B. Where are you going? Where are you going? Eessatti deemta? Where? Eessa? Are you? Ati going deemta. A. I am going to the market. I am going to the market. I am ani going ni deema the market gara magaalaatti. B. What are you doing in the market? What are you doing in the market? Magaalaa keessa maal gootu? What are you? Atin. What are you doing? Ati maal gootu in the market magaalaa keessa? A. I have big store. I have big store. Ani waniin qabu big store magaazina guddaa takkaan qaba. Takkaa'u bakka Bukaara takkaa'u or shop yookaan dukkaana jechuudha. Dukkaana guddaadhaan qabaa jechuudha. B. What do you sell in the market? Magaalaa keessatti maal gurgurta? What do you sell in the market? Magaalaa keessatti maal gurgurta? A. I sell many things.
I sell many things like rice, wheat, oil, beans, sugar, salt, and pasta. I sell many things. Waan hedduun gurguru like akka rice, ruuza, wheat, qamadii, oil, saliida, beans, baaqelaa, sugar, sokora, salt, soogidda, and pasta. Waan akkanaatiin gurguraa jaan jechuudha. Inshaallah daawwattoota kabajamtoota keenya har'aaf asuma irratti hin dhaaba. Inshaallah daawwachuu keessaniif baay'ee galatoomaan isinin jaa warri daawwattan akkasuma like, share, comment gochuu keessan hin dagatinaan isinin jaa. Hanga viidiyoo kanarra caaluu walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.